daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya oduu amma Finfinneedhaan nu dhaqqabe qabna. Oduu amma Finfinnee nu dhaqqabeeni manni jireenyaa hayyu duree adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa waraana mootummaatiin cabsamuu fi akkasumas sakatta'insi adeemsifamaa akka jiru maddi keenya achi nu ibseera. Akka maddeen achi ibsanitti poolisoonni haa ta'u raayyaa waraanaa waliin kan hin beekamne halkan dhufuudhanii mana Obbo Daawud Ibsaa cabsanii seenuudhaan yeroo ammaa kanatti sakatta'insa adeemsisaa jiru. Obbo Daawud Ibsaa yeroo dheeraadhaa fi mana ba'uu fi yookiin ol seenuu dhorkamuun isaanii kan beekamudha. Egaa yeroo ammaa kana lafa jireenyaa Obbo Daawud Ibsaatti waraanni mootummaa buufatee kan jiru yeroo ta'u naannoo sanatti waraana guddaatu yookiin dhukaasa guddaan dhaga'amaa akka jirudha kan ibsamaa jiru. Sababa kanaanii naannoon suni karaan ba'uu fi karaan namoonni galanii cufaa akka ta'anii fi waraana mootummaatiin marfamee akka jirudha kan dhaga'amaa jiru. Egaa mooraa sanatti yeroo kuni ta'u kan argamu qondaallee adda bilisummaa Oromoo tokko Obbo Waaqonoolee haala jiru achi bifa kanaan nu ibseera wajjiniin haa hordofnu. Oromiyaa manni addunyaarra jirtan cufti keessanuu yeroo ammaa kana mooraan hayyu duree adda bilisummaa Oromoo akkuma sagalee dhagaa jirtan kana ni rukutamaa jira, ni tumamaa jira, banaa jedhanii banuu dinnee akkuma dhagahamaa jiru kun sagaleen isin dhagahamaa jira. Uummanni birmachuu qaba, birmannaa barbaachisu. Hayyu duree fi miseensota hayyu duree waliin mooraa keessa jiran jecha balbala tumaa jiru akkuma dhagaa jirtan kana an Waaqonooleeti hora bulaa deeman. Egaa daawwattoota keenya akkuma dhaggeeffattan Obbo Waaqonoolee egaa qondaala adda bilisummaa Oromooti yeroo manni Obbo Daawud Ibsaa keessa jiru waraana mootummaatiin reebamaa turedha kan nu dhageessisaa ture. Egaa yeroo sanaatti kan waraabame akka yeroo ammaa kanaatti oduun achi dhufaa jirutti Obbo Daawud Ibsaa manni isaanii cabsanii seenanii sakatta'aa akka jiranidha kan ibsamaatti jiru. Egaa dhimma kana ilaalchisee asii gara Ameerikaa kaabaatti kan dhimma kana hordofaa jiru dubbi himaan adda bilisummaa Oromoo kan biyya alaa na wajjin jira Billoo Garbiiti. Billoo Garbii baga nagaan dhufte. Bodajane baga nagaan taatanii nagaan nuuf fe'atan isinis. Egaa yeroo ammaa kana gama Finfinneetti kan dhagahamaati jiru manni Obbo Daawud Ibsaa hayyu duree adda bilisummaa Oromoo waraana mootummaatiin marfamee akkasumas sakatta'amaa akka jirudha. Mee akka dubbi himaa adda bilisummaa Oromoo biyya alaatti maal nutti himtati? Tole akkuma mata duree irratti isinuu tuyxanii jaalli keenya jaal Waaqonoolee achi keessaa sagalee rukuttaa hulaa nu dhageessisetti manni hayyu duree adda bilisummaa Oromoo galgala akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti sa'a 2 fi walakkaa irraa kaasee humni waraanaatii fi poolisa komishinara Finfinnee itti bobba'uun ni ture. Humna kana kan hoogganaa ture itti gaafatamaa poolis komishinara Finfinnee Tasfaayee nama jaamu namni kun nama yeroo wayyaaneedhaatis tika keessatti hojjetaa ture qaamaan bakka sana humna kana fudhatee nama dhaqeedha. Akka dhaqaniin sa'a 2 fi walakkaadhatti mana hayyu duree tumanii hulaa banaa jechaanii turanii waardiyoota achi keessa jiran kan mootummaa ramaadeef maqaadhaan gayyaamanii kottaadhaa isin barbaannaa alaahii gabbahaa kan jedhu isaan yaamaa turanii ijoolleenis gad bahuu didanii hulaa banaa jennaan nuti qulfii harkaan qabnu kan jedhu ibsanii fi turanii sana booda achi naannoo sana guutuu marsanii karaalee naannoo sana dhufu meeshaalee gurguddaa oraalii fi meeshaa gurguddaa taaboor jedhamu kan adda addaa hunda qabataniiti kan naannoo sana dhufanii. Kanaaf halkanirraa gara sa'aatii 4tti jechuudha mana kan cabsanii sana booda mana cabsanii egaa seenanii jaalan achi keessa jiru hayyu dureellee dabalatee naannoo tokkotti walitti qabanii yeroo ammaa kana keessatti mana sakatta'aa jiru. Kanaaf wanti achi keessatti tahaa jiru isa kana jechuudha. Humna kana kan hoogganaa jiru Tasfaayee nama jaamu kana jechuudha gartee poolis komishinara Finfinnee matuma isaatiif kan bakka san deemee humna kana hoogganaa jiru isa akka odeessaa achirraa harkataa jirutti.
Mee odeessa harkata jirtanitti kana dura yookiin sakatta'iinsa dhufnaa yookiin immoo hojii dhimma biraatiif achi dhufnaa kan jedhu akeekkachiisni yookiin immoo wanti waajjira mana yudureetti himamee wanti isaanitti himame jira wanti qofa qabdu jira. Wanni kun tokkollee hin jiru. Mootummaan kun shiftaadha beektaa. Shiftaa namaan jaa ifiisaatiifuu shiftaadha. Tartiiban qabu, sirnan qabu. Mootummaan dhaabni kun sirnaan biyya san keessa jira. Hoogganni kun sirnaan achitti hojii hojjetaa jira. Guyyaan ni jira. Guyyaa deemanii dhaqanii sakatta'uun ni jira. Waan barbaadan godhuun ni jira. Yaamanuyyuu itti dhufuun ni danda'ama ture. Kanaaf gartee halkan meeshaa gurguddaa kana qabatanii aduu dhiisifatanii naannoo sana guutuu marsanii tarkaanfii kana kan fudhataniif wanti isaan godhu deemanis baay'ee nama yaachisa akka Oromoodhaatti. Kanaaf hoogganoota yeroo adda addaatti hidhaa turanii dhumarratti bakka kanaan gahame jechuudha. Kun gartee tarkaanfiidhuma akka Jawaar irratti yeroo dabre yaalame sana fakkaataa kana garuu cabsanii seenanii jiranii odeessi dursamee kennamees tokkollee nun jiru wanti irraa hanga ammaatti anu baddu tokkollee nun jiru jechuudha. Dhaqaniituma huluma tumamu qofa dhagahame eenyu isin jennaan nuti akkana asirraa dhufne isa jiru qofaa jechuu kan nuti dhageenye jechuudha. Gartee mana tumminsa malee wanni san dura nootisiin isaan kennan beeksisni isaan kennan tokkollee nu hin turre. Sagaleen kee muti irra jira. Kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya akkuma duraan ibsinetti manni hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa cabsameetu jira. Waraana mootummaatiin namoonni adda addaa bilbilaatti jiru dhimma kana odeeffannoo kennuudhaaf dhiifama. Egaa manni adda bilisummaa Oromoo hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa waraana mootummaatiin cabsamee akka jirudha. Yeroo ammaa kanas waraanni mootummaatii fi tekna mootummaa walii galuudhaan mana isaanii sakatta'aa akka jiranidha. Odeeffannoon achi nu ga'u akka ibsatti waraanni bakka sana buufatee hedduu ta'uu fi meeshaa gurguddoodhaa fi kan hidhatee fi konkolaataa waraanaa hedduun marfamee akka jirudha. Egaa Obbo Daawud Ibsaa haala akkamii keessa akka jiran yeroo ammaa kana hin beekamu. Manni isaanii cabsamee akkatti ol seenameedha. Maddiin kan ibsaa jiranii. Naannoon suni waraanni waan buufateef dirree waraanaa fakkaataa kan jedhani jiru. Kana biraan egaa akkuma sila dhageessisee qondaalli adda bilisummaa Oromoo Obbo Waaqoo Noolee yeroo opereeshiniin kun adeemsifamu yookiin waraanni fi humni tikaa mana Obbo Daawud Ibsaa cabsuuf yaalii godhutti achi ture. Teknishaaniin keenya irra deebi'ee nu dhageessisa. Mee sana dhaggeeffannee walitti adeemnu. Manni addunyaarra jirtan cufti keessanuu yeroo ammaa kana mooraan hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo akkuma sagalee dhagaa jirtan kana ni rukutamaa jira, ni tumamaa jira, banaa jedhanii banuu dinnee akkuma dhagahamaa jiru kun sagaleen isin dhagahamaa jira. Uummanni birmachuu qaba, birmannaa barbaachisu. Hayyuu duree fi miseensota hayyuu duree waliin mooraa keessa jiran jecha balbala tumaa jiru akkuma dhagaa jirtan kana an Waaqoo Nooleeti horaa bulaa deeman. Egaa akkuma dhagaa jirtanii humni waraanaa meeshaa gurguddaa hidhatee fi buufata achitti waraanni buufate konkolaataa hedduun kan achi qubate jechuudha. Mana tireebaa akka turedha. Gara boodaatti kan dhagahamaa jiru akka cabsanii manatti ol seenanii sakatta'iinsa adda addaa raawwataa jiranidha. Obbo Daawud Ibsaa dabalatee namoonni mana Obbo Daawud Ibsaa keessa jiran haala akkamii irratti akka jiran yeroo ammaa kana wanti addaan baafamee jiru sanammoo yaalii goonee kan isinii dhiyeessinu ta'a. Mee Obbo Billoo tarii opereeshiniin kuni kan ibsa shororkeessummaa jedhanii jarree mootummaa kun amma baasanii wajjin wal qabata wanti jedhamu jira gara keessanii wanti quba qabdan jira. No, sana wajjin walitti hidhatan qabu kun roorroodhuma dhaaba kanaa fi dhaaba mormitoota kaafaa'us dhaaba paartii kaafaa'us dabalatee ABO's dabalatee itti fufinsumaan hoggana dhaaba kanaa dhaabotii lamaan funaanuudhaati kan bobbahaa jiru. Oromoo qabsoo Oromoo hoggana maxxansiisuu nama isaaf dubbatu dhabsiisuu nama isaaf falmu dhabamsiisuu kan irratti bobba'e tarkaanfuma isa duraati jaallan keenya. Warra akka Jaalabdii Raggaasaa, Mikaa'el Booran, kan Nasaa Ayyaanaa, hogganoota KFO kan akka Jawaar, kan akka Baqqalaa
hunda hidhanii fixanii namni hafee Jaal Daawudii fi Profeesar Maraaraa qofa ture. Kanaaf isaan kunis akkan hojjenne egaa tarkaanfii isa dhumaa fudhachuudhaa fi akka yaadamutti gartee qabsoo Oromoo hoggana malee hambisuudhaa fi uummata Oromoo dirreetti hambisuudhaaf yaalii isaa yaalan. Kanaaf hogganoota kana yoo tarkaanfii sadarkaa kanaa fudhanne Oromoon abdii kutataa qabsoon Oromoo inni dhaabbataa Itoophiyummaa fi Itoophiyummaa barbaadan sana gadi dhaabuudhaaf kan isaan itti deemanii fi uummanni Oromoos hamilee qabee sirna PPdhaa kana fudhatee akka jilbiifatu godhuudhaaf kuni malee isa sana wajjin walitti hidhata tokkollee hin qabu jeetiin yaadaa jechuudha garteen. Kanaaf kuni tarkaanfuma duraan steppiidhaan fudhataa jiran kan yeruma yoomtaa jenneetu miti nuuf haarayaa miti kuni duraanis akkaataa isaan itti deemaa jiran argaa jirra. Guyyaa guyyaatti waardiyoota mana sanaa gabbahan hogganoota naannoo san jiran hunda qabanii aanaalee irratti godina irratti hogganoota dhaabaa 70 turan. Keenyaas kan kaafaa'uudhaas dabalatee jechuudha. Kanaaf yeroo waardiyoota mana sanaa ijoollee bishaan bituuf gad deeman qabamanii deemaniin affanamanii humna tikaatiin deemaniif yoom arra boru tahaadha kan eegaa jirru malee waan agartee isa haaree gartee labsii kanaa wajjin walitti hidhatu miti. Kanaaf hogganni kun duraanis uummata Oromooti kan abdatee biyya sanatti galee qabsoo hidhaa ajjeechaa saamisa uummanni Oromoo raawwatu hunda waliin raawwannaa, waliin duunaa, waliin hidhamnaa, waliin kaanaa jee addatti rakkoo uummata Oromoo ifa bahee dura dhaabbatee biyya sana keessatti erga fulbana 2018 biyyatti galirraa kaasee nama falmaa jiru jechuudha. Hoggana qabsoo Oromoo olaanaadha kanarraan tanatti roorisaa jiran kun. Kanaaf hoggana qabsoon Oromoo horattee qabsoo kana haala bu'aaf bahii adeemsa qabsoon kun qabdu keessatti balaa hedduurraa dhaaba kana dandamachiisee qabsoo Oromoo hogganaa jiruu fi hogganaa ture kan Oromoon akka silaa naamunaa yookaan akka wannaatti keessatti of laaltu tokko keessaa Jaal Daawud nama hangafaati jechuudha. Egaa Obbo Daawud Ibsaa yeroo murtaa'ee fi manaa gadi ba'uun akka hin dandeenyeef gada manaa ba'uusaa gada alaayis ol deebi'uu akka hin dandeenye dhiyeenya kana gaaffiif deebii wajjin goonetti nu ibsanii turani. Sana duras odeeffannoo adda addaatiin ibsineetti turre. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya dhaggeeffattoota keenya kan oduu ammee nu dhaqqabeeni manni jireenyaa hayyu duree adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa waraana mootummaatiin cabsamuufi akkasumas sakatta'amaa akka jirudha maddeen kan OMN nutti himani. Manni Obbo Daawud Ibsaa galgala kana jalqabeeti naannoo sanaa waraana qubateen kan sakatta'amaa jiru yookiin cabsuudhaaf yaaliin kan godhamaa ture. Egaa maddeen achi akka nu ibsanitti manni Obbo Daawud Ibsaa reebamaa akka turee fi naannoo kana waraanni guddaan meeshaa gurguddaa hidhatee akka jirudha. Egaa walumaa galatti haala Obbo Daawud Ibsaatii fi warri mana isaanii keessa jiran maal keessa jiranii haalli nageenya isaanii jechuudha. Yeroo ammaa kanatti maal akka ta'e addaan baafachuun hin danda'amne akkuma arganneen kan isinii dhiyeessinu ta'a. Mee dhumarratti Obbo Billoo Garbii oduu himaa yookiin gama oduu biyya alaatiin kan adda bilisummaa Oromoo bakka bu'uudhanii bakka bu'aadha. Mee dhumarratti maal dhaamsa qabda? Dhaamsiin qabu dhumarratti ilmaan Oromoodha. Oromoon bu'aa bahii hedduu keessa dabree qabsoo isaa bakka kanaan gahatee jira. Hogganni isaatis hedduu wareegamee, hedduun hidhamee, hedduun qaamaa irratee hawaasa Oromoo caasaa dhaaba kanaa dabalatee qabsoo kana haala bu'aa bahii fagoo keessa dabree bakka kana gahee jira. Har'a hogganni kun hogganni adda bilisummaa Oromoo biyyatti erga galee gara waggaa 3tiif deemna. Yeroolee kana keessatti immoo uummata Oromooti wajjin qabsoo karaa nagaa ni gaggeessina jennee akkuma fulbana 15 hayyu dureen waltajjii Finfinnee masqala dababaayii sanarratti waadaa galametti itti fufamee jira. Hogganni qabsoo kana gaggeessaa jiru hoggana dhaaba kanaa olaanaa hayyu duree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaati. Har'a kan manaa gabba'uu dhorkanii itti roorrisanii waardiyoota isaa hidhanii caasaalee dhaaba kanaa hoggana dhaabaa olaanaa hedduu yeroo adda addaatti hidhaa turan. Isaan manatti erga uguramanii gara waggaadhaatiif deemama. Yeroo garii haa bananii, yeroo garii haa tilaaffisanii malee. Kanaaf har'a kunoo mana isaa humnaan cabsanii hogganoota dhaabaa kan achi keessa jiran hunda walitti qabanii bakka tokkotti kaa'anii jiran. Yeroo ammaa kana
rakkoon humnuma poolisa humna waraanaa fi poolisa naannoo Finfinnee jiru keessattuu dhalataa jira. Fuunee deemnaa immoo hin deemnuudhaan namnuyyuu amma kanatti dhaamamaa jiru akka namni tokko akka madaayetti yookaan du'utti hin beekamu dhaawamaa jira. Dhukaasni isaanuma jidduutti fuunee deemnaa fi hin deemnu irratti dhukaasa guddaatu naannoo sanitti deemamaa jira. Maal akka ta'u hin beeknu jaalla keenyaa fi hogganoota keenya kan bakka san jiran irratti jechuudha. Kanaaf Oromoo tarkaanfiin Oromoon tarkaanfii mirga abbaa biyyummaa isaa mirga hoggana isaatiin fachuu mirga qabsoo isaatiin horatee bakka kanaan ga'e kana dhabamarraa oolchuudhaaf sabni keenya lammiileen Oromiyaa lammiin Oromoo keessaa balaa warroonni mit mootummaa yookaan civic organization hundinuu kanaaf kun gartee dubbii isa dhumaa tahuu beekuudhaan Oromoon lafaa ka'ee qabsoo isaa falmatee hoggana isaa kan hidhaa jirus kan hidhamaa jirus kan boru hidhamuu taa'us bahuudhaaf qabsoo isaa itti fufee biyya isaa ijaarachuun isa xumuraati jechuudha. Kanaaf sirni kun kanattis dhaabbachuu hin deemu. Kanaaf Oromoon wal malee hin qabu. Kanaaf keessaaf alaa Oromoon sagalee isaa dhageessisee tarkaanfii isa xumuraa kan gabrummaa kanaa fi hidhaaf ajjechaa guyyaa hunda nu boochisu kanarraa xumura itti godhannu tarkaanfii fudhatu qabaa jiru. Yookaan tokkoon kanafees kan hidhaa jirus akkam baanee fi achitti akka dhabamu kanafelleen kan mirga isaatiin falmatuu fi dubbachuu taa'u boru tokkoon funaanamee balaan kanarra caalaan biyyattii tana gartee mirgoota arganne kana dhabamatti waan oolchuuf qabsoon itti fufamuu qaba. Kanaaf hogganni dhaaba kanaa qabsoo kana akkuma kaleessa waadaa seenetti hogganni dhaaba kanaa kan kora sabaatiin filamee hojii isaa geggeessaa jira. Hogganni kun hidhamus kun wareegamus kanafi harka wal qabannee dirqama sabaa kan korri sabaa nurra kaa'ee fi qabsoo Oromoo qindeessee itti fufaa qabsoon hogganni qabsoodhaa hidhamuun keenya qofaanii miti wanni Oromoon beekuu qabu. Kanaanis mooraaliin Oromoodhaa hamileen Oromoo tuqamuu qabu. Mandeellaan faanis qabsoo keessa mana hidhaa keessa ta'anii waggaa 27 qabsoo gaggeessaa turan hogganoonni KFO Professor Mararaa fi Obbo Boqqalaanis akkasuma ture. Martin Luther King, Mahatma Gandhiin hedduun isaanii warroota karaa kana keessa dabranii bilisummatti nu gahan waan ta'eef kanaaf Oromoon qabsoo isaa kan dur caalaa miira keessa osoo hin galle qabsoon keenya bifa qindoominaatii fi bifa waalteensa qabuun keessaaf alaan kan itti fufu ta'uu qaba. Kanaaf jaala keenya immoo fi jaala Daawud Hayyiduree adda bilisummaa Oromootii fi miseensota arraan tana reebamaa balaan irra gahu waan hin beekne waan hin beekamnetu ta'aa jira. Amma dhukaasaatutti deemaa jira. Lubbuun jiraachuu hidhamuu maal akka ta'us hin beekamu. Kana Oromoon dirmatee waan kana adda baafachuu qaba. Hoggana isaa tiifachuu qaba. Hordofachuu qaba. Akkuma kaleessa aadaa isaa baratetti. Kanaaf kuni tarkaanfii isa dhumaa kan sirni Korneel Abiyyi Ahmad sirni Phiiphiidhaa hogganoota qabsoo Oromoodhaa irratti fudhataa jira waan ta'eef waan laayyootti ilaalamuu fi callifneetuma akkuma kaleessaa guyyaa tokko gabbaanee ol deebinee rafnu waan hin taaneef Oromoon mirga isaa falmachuuf hoggana isaa tiikfachuudhaaf nama tiiksuuf hin qabu. Hogganni kun kaleessaas ummata keenya amane, ummata keenya abdate, waardiyaan biyya keenyaa, waardiyaan keenya ummata keenya qabsoo kana kaleessa bifa addaatiin godhaa turre. Arra ummata keenya, qeeroo keenya, dargaggoota keenya, shamarran keenya isinii wajjin balaa Oromoof Oromeetti dhufu isinii wajjin dhandhamna jaamee kaa'amee jira. Kanaaf Oromoo fi lammiileen Oromiyaa kan biyya sana keessa jiran, biyya teenya keessa jiran kan biyyummaa waliin qabnuu fi aadaaf safuuf duudha hunda waliin hammachaa jirru hundinuu waan kana callifnee ilaaluun nun barbaachisu. Tarkaanfilee silaa barbaachisu bifa qindaawaan osoo miira keessan galle tarkaanfiin hoggana fi ittifachuudhaa tiifachuudhaa fudhatamuu qabaa isa mojuun qabaa jechuudha. Muutirra jirta. Hedduu galatoomii Billoo Garbii dubbii himaa adda bilisummaa Oromoo kan biyya alaati. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya haala naannoo mana Hayyiduree adda bilisummaa Oromoo maal akka fakkaatuuf haalli nageenya isaanii maalirra akka jiru hordofnee kan isiniin geenyu ta'a. Egaa ammaatti si wajjin kan turan Dajanee Guutamaati. Gama teeknikaatiin Maadduu Jineeddi ture. Egaa haala naannoo mana Obbo Daawud Ibsaa jiru hordofnee kan isinii dhiyeessinu ta'a. Nageenyi isaanis yeroo ammaa kanatti maalirra akka jiru waan hin beekneef sanas kan hordofnee dhiyeessinu ta'a. Ammasittuu nagaan nu tura.